Mucaan sun kan maatii ishee qarshii miliyoona tokko laanna jedhan sanatti miliyoonni tokko na darbuu hin qabu. Maayinni mucaan kun maaliif akkanatti na ilaala? Mucaa kanas na shakkaaraa nama. Mucaan kun na shakkiti moo? Qo'inaan hordofaa kana sirriitti hordofuu hin qabaatu. Nagaartu? Akkoo akkam Nagaadha. nagaadha. Jirtu? Galata Waaqayyoo. Jira kun isin barbaadeen ture al tokko. Maal nagaadhaaf? Nagaadha. Beeksisa wayii akkanaa beeksistanii fi hiriira irratti jechuudha. Okay. Dheengadda olaa wayii nu jalaa baddee turte. Sababa seetiif manatti galee hin beeku. Kanaaf akka ijoolleettu ni himtan abbaa argee akka nu gaafattan barbaadeen ture. Olaa akkamsi alaa badde? Yoom badde? Gaafa jimaataa badde. Jimaata galgala baddee bulte. Olaanni akkamidha? Olaanii goromtiidha. Kun si beeksifni barataa keenya miti? Maal Rifeensa kana immoo akkatti sirreeffatte akkatti luuccachitee gas. Barataa akkanaa kana barbaanna. Rakkoon hin jiru si beeksifna. Tole. Tola. Maal kun waan guddaadha ree. Walumaa galatti ergaa gaggabaabduu tokko isinii dabarsee karaa kilaasii keessanii deemtu barattoonni mooraa duubarraan cabsitanii seentan kanaa booda adabbii cimaa seeratti darba. Namoonni rifeensa keessanii sirreeffatan immoo arrarraa kaasistu sirreeffadhaa kottaa. Kana qofa miti barataan isinuma gidduu baratu tokko obboleessi keessan jalaa hoolaa tokko na jalaa badde jechaa ture. Kanaaf dhufee hoolittiin maal akka taate akkamitti akka jalaa badde dubbatu obboleessa tola kottu siidha miti? Siidha kottu too ergaa kee dabarfadhu. Ishii akkuma isaan jedhani hoolaa tokko na jalaa badee dheengadda immoo badde hoolattiin gaafa jimaataa jechuudha. Ergasii deebitee manatti hin gallee isin keessaa namni tokko namni arge yoo jiraate gatii dadhabbii keessanii gatii argaa keessanii kaffallee hin fudhannaa. Anamman ergisii erga akka manatti galu dhabeera mana keessaa na ari'anii kunoo bakkeen jira. An harkaa immoo badde waan ta'eef gaafa jimaataa yoo argitan gatii dadhabbii keessanii kaffallee hin fudhadhaa. Ammuma nutti himaa. Hoolitti bifa. Bifi hoolattii burree wayitii dhaaltuudha jechuudha hoolattiin burreedha immoo. Gara diimtuutti aseechisitti abbaan argitan adaraa keessan wanti nama homaa isiniin godhu waan ta'eef. Haadhodha moo goromtiidha? Goromtiidha. Egaa barattoota akkuma jedhame dhageessanittu warroonni agartan waan argaa jedhanii waan argaa hin jedhamu. Waan argaa hin jedhamu. Namoonni agartan walumaa galatti nutti himaa kottu ta'u. Dhagaa jirtu miti? Bakka. Kanaaf barattoonni karaa kilaasii amma deemtu kilaasiidhaan deemuun duratti ilaa yeroo baay'ee irra deddeebine isinitti himne isin gorsine namoota baay'ee irratti tarkaanfii fudhachuuf jirra. Of eeggannoo cimaa isa dhumaa isinitti kennaa jirra. Namoota baay'eedha kan jeeqaa jirtan akkuma dubbadhe mana duuba zozzooruu akkuma dubbadhe kilaasii osoo barsiisan barsiisuu suuteedhanii bahuu waan baay'eedha hundi isaatu iyyuu sirreeffama. Of eeggannoo guddaa isa dhumaa isinitti kennine karaa kilaasii keessanii deemaa. Buskutii nyaataa hartaa? Buskutii nyaataa hartaa? Buskutii nyaataan turree tamma. Eessa geessitee fidii nyaata? Namoonni naannoo jaamaadhaa. Jaamaadhaa ija kooti moo amma sin argineen nyaataan turre? Maal nyaati? Agabuuf ta'e manaa? Lekkisa miti jechuun amma nyaataan bulli? Waa tokko hin argan jiru maal taateeti? Baasi garuu. Waa tokko nyaachaa jiru deemii irraa. Nyaataa turte? Deemii si jedhe. Maal ta'e? Argineen.
Oh my god. Akkam. Jirta. Nagaadha. Maal adde? Har'a nyaatni nyaatte? Nyaanne kana biskuutii kana qabamee maalo. Jaalladha. Kan baay'ee si dhibeettuudha. Ganama hojii hojjetta hojii sitti nama ganama hojii maati. Baay'ee anis baay'ee si yaada qabi kana. Qabi rakkina qabu. Agabuu keertan jaallatta qabi. Qabi nyaadhu. Biskuutii nyaachuun gaariidha beektaa al tokko. Jaalafa nama qabsee jedhanii biskuutii nyaachuun. Alma badaan jaalladhu. Jaalattu yeeti? Jaalladhu maalessa. Atumoo? Nyaadhaan. Jaallattaay? Malee cufamaan isaan ilaali malee biskuutii immoo jaalladhu. Anamma baay'ee nyaanne beektaa dhugaa dubbachuu fi biskuutii nyaanne. Maalamma kuni anana dhooggatee ishiidhaa kenne. Walqixxummaa dhiiraaf dubartii ilaalaame. Na cufa. Si cufai? Na cufa. Atau shamarran hin jirtu shamarran ammaa keessa? Hin jiru. Isa kamaa qoftuti. Ilma na cufa bakka. Xiqqoo nyaalatta asirratti kennee fite. Baay'ee si cufa. Baay'ee mana cufa. Nyaalatture xiqqoo miti. Injiru hin jenne tamma Maaltu bee jira? isaa fiddee kenniteef kenoo. Biskuutii moo? Maara naalaadhati. Naalaatto tam. Injiru hin jenneeti. Isa jira de. Isaa fiddee ishiidhaa laatte fire. Gaafadhu qabi. Naalaatto. Naala kenne yaabillee. Naan kennitu. Anaafis naa kenne. Anaafis naa kenne. Maafis haala tariyaan barbaadamanii ati. Maal godhaa jirtu? Mucaa baddeetu argamee kanaafan gammadee harka walitti dhahaa jira. Mucaa baddee nageenyati baddee turte hin argamte. Ishee baddeetu argame mucaa hin argamte. Maal ta'e kun? Maal gochaa jirtan? Bashee isaa baate? Maal gootasi? Maal hojjechaa jirta? Ati isa miidiyaa irratti na abbaa koo duukaa taa'aa ture miti? Anaadhaan. Argiteerta? Argeera TV irratti argeen ture. Waan na gargaartaa turteef baay'ee galatoomii waan maatii koos gargaartee fi garuu amma baay'een dadhabaara waan ta'eef deemuun qaba beektaa. Hayyee kottam. Waan haasofnu jira. Kottu. Wanta haasofnu jira tole. Hayyee bashee baay'ee si barbaadaa turre amma si arganneerra carraan si argachuu dirqama akka interviiyuu si goonuuf. Badeen ture kanaan dura garuu amma deebi'eera. Kanaafuu namoonni baay'een si barbaadaa jira waan ta'eef dhiibbaan sirra gahuu danda'us baay'eedha. Interviiyuun afaan taata. Tole jedhi. Beektaa kanaan dura maatii kiyya akkatti gargaaraa turte beeka. Garoon immoo amma qophaa'ee hin jirus ni jechaa jira. Yeroo biraatiif garuu interviiyuu siif ta'uu nan danda'a. Anis siif jedheeni rakkooleen sirra gahuu danda'an baay'eedha. Namoonni baay'een si barbaadaa jiru. Fakkeenyaaf abbaan kee qarshii miliyoona 1 nama bashee argeef hin kafalaa jedhee dabarsee ture. Kanaafuu amma ati argamteerta. Rakkoon sirra gahu baay'ee ta'uu danda'a. Amma daftee nafaana interviiyuu ta'uu qabda. Interviiyuun nafaana taatu kuni rakkoo sirra gahu hir'isuu danda'a. Amma tolee jedhiitii ka'i. Simaaf jedheeni wanti sirra gahu baay'ee ka'i mee tolee kottu. Tole. Abshaal. Har'a beeksisa kee arginu yaa. Beeksisa ganama beeksifadheen ture. Akkamittiin olaan kee baddeen jedhama? Nasa damni amma oolattiin baduurran jedhee amma mana keenya utuu oolattiin baduurran baduu filatu beektanii amma akkatti manatti galuu nabe. Hoolaa hoyyaa ishee bu'aa qaba bara. Isan jedhee Ishee bu'aa buusaaf? bu'aa buusti eeseen. Isheetu nyaatama. Utuu wal arrabsuu Kana jedhu akkamitti baddeen? taa'ee yaada beektaa na yaadadha. Utuma mana barumsaatti galee nan dubbisaa deema naabe. Utumaan bukkee taa'ee dubbisuun gidduma kana iddoo seen buute dhabe. Walitti bu'iinsa qabdu? Walitti bu'iinsa ammaa maal dheengadda midhaan namaa nyaannaani nan rukute. Kun immoo walitti bu'iinsa maal jedhama? Hoolaa sana hojii wal caaltaa sin jedhama. Waliin caalu. Hatumtu hoolaa miti akkamitti hoolaa rukuttaati? Isan jedhee mana. Deebiin jettuun hoolaan dogoggoruu dandeessa. Yeroo tokko lama dogoggoruu dandeessa. Dhiisetteetti Kan ergasii naa galee gorsuun qaban ture. Akka ofumaa barattaaf ofuma kana kaa'attaaf. Isadha inni amma kan naasaa jiru. Is gaamma isheen hundi baay'eetti baddee taa'ee jiru.
Dubaayitti? Dubaay ma deemtu? Abjaaloo qoo. Qarshii waan qabdu maaliin deemti? Ani immoo deemeera amma Dubaayii. Amma immoo oolaan dhaquu jalqabee. Maaltu beeka reeddee kabittis jala jiraatti ree. Atu hidhattee immoo xuruudha kaaslaa waan nu ergiti iyyuudha. Nu silaanis dudduuba isheen jira. Jireenya keessa jirti jira. Kana jedhu hiriyaa dhabdi. Hiriyaa? Korbeessa abbee haftee wajjin tokko wajjin galti turte. Dur galtee maachuuf haa bulti turte. Maal maachi inni immoo gurgurameera. Dhiyoo gurgurame inni immoo dheengadda gurgurame. Isa barbaacha deemte. Inni gurgurame inni honju. Isa barbaacha mana abbaa haftee deemte si jedhu. Amma kalatti maal gochuu qabdaa? Abshaaloo. Mana abbaa haftee deemta? Abbaan nyatti. Abbee haftee. Abbaa haftee jettee achuma gaafa itti galtee jiru. Manuma maali gaafa Islaamu? Itti galteeti akka abbaa haftee gaafa duuti hoolaan kusin barbaadee itti galtee. Abshaaloo wajjin irraatu ta'e mamman. Manatti hin gashiin immoo guyyaa shan jaateessee manatti hin taa'amu manatti hin gashiin. Kan bittee turteeti. Abshaaloo. Guddiste. Amma mee gatii argaa siin kaffala oolaa kana si fuudhe taanaan shakkuun jalqabeeti. Lakki. Amma abshaaloo dhiisee rakkoon qaba. Maaltu dhagee bifi? Diimtuu akka burreetti sitti asee xixinnoo. Garii mataa ishee irraa. Abshaaloo oolaa kana si fuudhe taanaan natti argiteettaa ishee kaffaleen fudhadha. Hoolaa tokkotu mana keenya birootti qalamtee turte morma isheen argee kanuma keetii taate. Kanuma kee taate. Yoom immoo abshaaloo. Targadhu. Kanuma kee taate ba. Yoomidha. Hattoota seenaati. Kaleessan arge. Mbossuuti. Maali? Mbossu. Maali amma abshaalootti hin qoosi yoomin jedhee. Kaleessan arge noo. Anaan qalan kaay anaan qaluu jira ture moolaa moolaa qaluu. Isa isheen bu'aa bufti ma. Yooyyaa akkam jirtu nagaa keessanii. Egaa har'aa mucaa biyya kanatti ajandaa taate. Mucaa biyya kanatti dhabamte jedhee namoonni baay'een barbaadaa ture. Har'a of biratti qabadhee jira. Bashaatu of biraa qaba. Bashaatu mee baddee turte namoonni baay'een si barbaadaa turanii kallattii kamiinuu miidiyaa garaagaraa irratti gabaafamaa turte. Lafa irratti illee miidiyaa irratti illee si barbaadaa turanii hin beekte jechuudha. Akkamitti argamte? Akkamitti argamte? Eessa turte? Eessaa baate? Bashaat. Wayyoo nan bade hin galte bashaatuun hin galte nan bade natu du'e. Bashaat. Maaltu na fudhata? Anatu badee anatu tortore mana dhaatin tortore toon hojii kanallee hin jijjiirrati. Waan akkamitti si mudachaa ture achi keessatti? Waan hin keessa ture. Akkamitti dhuftee as geesse? Namoota sanarraa carraan koo akkanitti ba'ee. Salphadheera mucaa na salphise. Akkamitti immoo gadhiise sina birriin jedhee fuudhee ba'e miti birriin fudhatu. Hoo. Hello. Akkam nagaadha miti? Ani kan hin jedhu eessa jirtaam? Akkamitti bashaatuun sin harkaa yeroo darbe maallaqaaf jettee miti kan fuutee mucaa manaa gadi baaste maallaqa sana fudhattee na gurgurtee na hadheessitee. Beekamaan gadhiise natu. Anuma gadi dhiise. Hin sobiin ka maallaqa nyaatteetu anaan mana hidhaatti na tortorsuuf yoo taate abbaan wal tortorsuu ilaali. Obboleetti qaba mana. Dhiphachuusee baay'ee hin barbaanne. Anus duukaa mataan na darbuuf jedhan irraa bu'e mataan. Ana bukkeetti kunuunsi maallaqa kee argadhu innaan kun anis atis mana hidhaatti tortoruuf jechaa jirra. Kunoo televezyiinii keessattan arge torbee dhufu keessa gadhiifamuuf jechaa jira. Kaamiingi soon isaa argeen ka'e. Waan tokko waan ilaalatu qaba. Gadhiifaftee dhiiftee TV irratti maal irratti yoo dabarte maal ilaalatu qaba naan. Atis achitti haftaa anis achitti hafta. Amma wal agarree amari'an. Akkamitti mucaa kana gadi gadhiisuu dandeesse? Maal yaaddeetudha qooyati? Maal barbaaddeeti? Dhiphachuu ishee hin barbaanne kanaaf gadhiise. Dhiphachuu ishee hin barbaanne? Miira keessa galtee naasa'in kaa. Dhiphachuu ishee hin barbaanne miti? Wayne barsaa. Akkamitti
dhiphachuu isheen barbaanne jettaati. Anaaf siifoo mana hidhaa keessa ciista kana booddee anis atis achi keessatti tortoruu keenya sii galee tortoruu keenya hin tortortaatis dhageessee ana qofa moo miti. tasgabbooftee gaarii dabalu. Otoo tasgabbooftee naan jetta otoo akkamittan tasgabbaa an jedhe. Mucaan televizyiiniitti darbaa jira. Tasgabbaa itti haasayyu. Akkanitti tasgabbaa usitu na gorsan. Ani waan tokko siiti barsiisa. Ammaan booda waan fidan tokko hin qabdan. Waan na gootanis hin qabdan. Ana kana booddee anatu waasi godhamiti. Seerri jira. Sii galee an keessan jiru harka koo qulqulluudha. Dabarsee si kennuu hin danda'an. Akkamitti na biraa miti si biraa badde mucaan. Baddus kan na qabsiise isinidha. An kan na dhibu moo barsiisaan humti boodanaan maal ta'anii tafanarra. Weetiillee barattoota jalaa guban rakkoo maalii qabume. Kan isaa waan baay'eedha. Amma osoo dubbannee waan xumurru miti. Barsiisaa boodanaan barsiisaa mataa jabaatu. Inumaan argaa kan akkasaa argee hin beeku. Ani garuu na dhiba mana barumsaa kana keessatti kan rakkoo guddaa qabu suma. Walumaa galatti barsiisaa boodanaa waa'ee isaa baay'ee nama dhiba. Guyyaa dheengaddaas yaa gisee ol keenyaa soofnu waa'ee miindaa kaa'amaa ture tarii isa moofatee hafaa laata. Ta'uu danda'a barsiisaa daarikteeris itti dubbatanii jiru badiisaa baay'ee waan ta'eef iyyuu sodaatee hafuu danda'a. Sodaa miti. Inni sodaa kana hin qabu. Yoo afee cufaa an jedhu cufaa yoogaa kanafu waa uumuu barbaade. Ati hin beektu boodanaan nama salphaa sitti fakkaate. Boodanaa dhiisnatu beeka waa'ee isaa. Waa'ee boodanaa. Dhaggeeffadhu. Kana booddee anis atis rakkoo hamaa keessa jiru. Mucaa yeroo darbu si bira dhufe dabalate jechuudha. Si galaa dhabamte waan an jechaa jiru. Amma fala tokko qofaa qaba. Kana immoo na dhaggeeffadhu sirriitti. Ammaan la dhibee maal korraa hidhama yoo hidhames yoo qabamee maal hin jedhamu. Ganaa ati nama waa baay'een si hafu. Anillee ganaa waa baay'eetu na hafu. Utuu kana yaadanii maaf duraan na qabsiiftan kun hin jiru yeroos. Nullee maqaa nu balleessaadha barsiisota illee. Ani baay'ee tokko na aarsaatii jira. Walumaa galatti nuti wanti gochuu qabnu yoo deebi'uu akka obbolummaatti gorsa obbolummaa ilaannaaf. Isarraan kanafitti garuu tarkaanfii karaa mana barumsaatii itti fudhatamuun dirqama. Dirqama inni kun sirriidha. Barsiisonni kabaja guddaa qabu. Yoo kana hin taane garuu jaalateetii miti dirqameeti. Innis eenyumaa olii miti. Kanaaf yaadamnu. Nu sirrachuu qaba kana hin gaafanna mana barumsaas hin gaafanna. Weetiin barattootaa illee jalaa gubbaa. Nan bilbilaaf booddee nan bilbilaaf. Indeemna. Yoo na dhageessee fi dubbii salphaa miti dubbiin kana booddee jiru. Bashaatoon karaa televizyiinii gadhiifamteetti. Kun immoo kan gadhiifame kaamingi sooniidha malee qophii guutuu miti. Laal. Bashee miti kun. Eeyyeen basheedha. Miidiyaa irratti beeksisaa jiru. Yoona qarshii miiliyoona sana irraa fudhatanii ani galteedha yoona kanaaf. Tarii mucaan kun heerumtee galtee ta'eedha. Abbee dhuguma taa'e heerumtee galuu ishee namneetu bakkee jiraatteetu na heerumina ta'etti torban lama bakkee teessatti yaadda. Abbaan isaa garuu eenyu taatee yaadda amma. Mucaa gaazexeessaa sana immoo atillee ni beekta anillee nan beeka sirriidha. Faayilli sun otoo inni hin darbiin boolla seennu seennee mucaa kana harka faayila sana baasuu qaba. Baasuu qofa immoo miti. Inni da'oo ta'e lubbuu isaa irratti tarkaanfii fudhachuu qabu. Tole. Kun dirqama. Yoo sana hin taane mana hidhaan buttaatiin himatamte yoo hidhatamte yoo mana seeraa galte ajjechaa gadi miti. Si galaa miti waan an jechaa jiru. Kanaaf immoo maallaqa barbaachisu boolla seenee waaqa seenee nan dhiyeessa. Haga qarshii 500,000. Yoom hin jedhin dhimma lubbuu irratti haasa'aa jiru. Of baraarii ofan baraara. Si gali miti ijoollotas hin beekta. Kun yakka miti of baraaruudha malee. Qarshicha argadheen naani nan xumura.
gantuun ta'i. Isin ganaan jiru isan xumuraan jedhee. Naganteetta irra deebitee akkatti nan ganneefan sitti haasa'aa jira. Si gali miti? Kanaaf iyyuu mucaa kanaa bakka inni jiru mana inni galu iddoo inni jirutti barbaadamee guyyaa har'aa argamuu qaba. Argamee faayilli kun harkaa fuudhamuu qaba. Si galee yoo faayila kana hin kennu jedha yoo ta'e garuu lubbuu isaa irratti tarkaanfii fudhachuu qaba. Kun dirqama. Ammas qarshicha akka kooti harka koorra ga'uutti nama nu'a. Ammayyuu taanaa nama nu'a. Qarshicha dura argachuun qaba. Na dhaggaarta qarshii kana akkan ta'u ta'ee ani barbaadee siin kenna. Hanga yoomitti na qaqqabu qaba. Na dhamantuunaan waa baay'ee wal faanaan hojjennee ani fadhi. Iddoon seenuu sa'aatii 24 keessatti qarshii kana si harkaanaan gahaa dhimma koo qofa immoo miti dhimma keetillee si galaadha miti. Kanaaf iyyuu na amanii hojii kana hojjedhu anillee si faana jira. Ijoollota qindeessi. Faayilli kun sa'aatii gabaabaa gidduutti otoo TV kana irratti hin darbiin iddoo jirutti ajjeefamuu qaba.